Addisuu Tasfaayee Yaaburu bara 2015 ji'a 8ffaa shaampiyoonaa godina Shawaa Bahaarratti gaggeeffamu magaalaa Mojoorratti gaggeeffamu irratti aanaa Gimbichuu bakka buutee meetira 5,000 fi meetira 500 ni hirmaatte. Aanaa kana waggaa ati bakka buutee fiidu imaanan ati fudhattee deemtu garee waldaa atileetota aanaa Gimbichuu keessaa imaanaa guddaa sitti kennineera. Imaanaan ati aanaa keetiin qabattee asii deemtu boruufis iftaanis maal sirraa hubannaa yaada maal nu kennite? Wanti kun arraamooti goota baay'ee bakkoofee jira jechaan an akka mataa kootti jecha wantoota dhagaame keessa akka barnaatitti irratti qophoofnee akka baraat baay'eetti qophoofnee jirra jechaan maaliif ta'e duraan atileetonni naannoo iddoo biraa guddina Shawaa kaawwatti irraa argamanii akka bu'aa turne jechaan bara nammoo nutis atileetiksii abdii boruu aanaa Gimbichuu kun tokkummaadhaan tarkaanfatee fuulduratti deemaa jira waan ta'eef nutirree hundi keenya ol qabannee waraanne imaanaa kana baachuudhaaf baay'eetti qophoofnee jirra jechaan maaliif namni tokko dhufee ni kaa waan ta'eef namni dhufee akkuma taasifamu jiru waan ta'eef iyyuu nutirree hundi keenya ol qabannee guyyaa boruu wanti taasifamu waan ta'eef akka argamuna qophii guddaadha uummanni aanaa Gimbichuu turre imaanaa guddaadhaan akka yookiis jechuun bara. Galatamuu ulfaadhu milkaa'isiin jedhu.